Rabbiin maaliif islaamummaa ganamaa keessaa baate kan kooti natti deebi'e sammuu qabanii na deebise malee. Allahu Akbar. Nabiyyi Muhammad amantii kana gadhiisi bayisi jedhaniiru. Aral jenne sallallahu alaihi wasallam dubbanne. Ayyee. Kunooti Rabbiin islaamummaa fi Nabi Muhammadiin amantii kana keessa namni bayu yoo jiraate nama sanaan bayi jechuu qabdu. Yoo si barbaachisa ta'e siif amantii kan islaamummaan ati amante nama sii kenne yoo ta'e gadhiisi bayii jechuu dandeessa. Ela islaamummaa kana keessatti waa tokko siif haa kaasu gabaabumatti jechuudha. Haadha kee abbaa kee oli islaamummaan Nabi Muhammad haadha kee abbaa kee oli haadha keenyaaf abbaa keenyaaf oli. Nabiyyi Muhammad salawaatu rabbii wa salaamu alayhi haadha keenya abbaa keenya ol isaaniin jaallanna lubbuu keenya kana Rabbii fi Rasulaa fi rakasa lubbuun keenya haadha keenya caalaa abbaa keenya caalaa lubbuun keenya Rabbii fi Rasulaa fi rakasa tola rakasa bakka garuu lubbuun ilma namaa tokko namni karaa malee balleesse lubbuu addunyaa guutuu akka balleessedha lubbuu kiristaanaa lubbuu islaamaa miti lubbuu ilma namaa kamiyyuu jechuudha namni balleesse lubbuu addunyaa kana guutuu akka balleessetti kan Quraanni dubbate lubbuu nama tokko kan jiraachise immoo akka lubbuu addunyaa kana guutuu jiraachiseettidha du'arraa hambisee kan jiraachisee jedha Rabbiin asaadeef amoo wallahi billahi jechuudha ati fakkeenyaaf mana walee innat si argeeran ofiiko si jala taa'ellee si ilaaleera sababaata tachi seentuufini si isa inni na jala hin jiru garuu ati waan na jala jirtuuf yeroo ati seentuu naa dhufa laayiviin kee achi dhattee asoteettati waanti biraayituu hafeeti nama ofiisaa dhiira ta'e waan akkasii wanta gadi bu'aa wanta faayidaa hin qabne dhaqee booniyyeetiin haasofsiisee waan kana godhee viidiyoo sana waraabee fidee tokkoffaa nama Nabi Muhammad arrabsu lammata nama kana si godhe siiniyyuu jechuudha dhaxxee bakka sana dhaabbachuun dogongora isa jalqaba obboleessa kiyya dogongorteetta achi dhaabbachuu hin qabdu nuti obboleewwan muslimaadha nama sana duukaasuu hin qabdu waliin dhaabbachuus hin qabdu bilookii gochuu qabda waliin haasa'uu hin qabdu sababaan isaa Nabi Muhammadiin arrabsa namni kun salawaatu rabbii dhiisuuf hin danda'u. Dhimma dhuunfaa kee dhiisuuf dandeessa. Nabi Muhammadiin nama Nabi Muhammadiin arrabsu garuu dhattee bira dhaabbachuu hin dandeessu. Islaamummaatti dhorka. Akka seera islaamummaatti. Okay. Waliin haasa'uu namni sun fakkeenyaa fi asirratti gaaffiin qaba. Dhiifama garuu. Namni sun amma gaafa gara islaamummaatti deebi'utti yookaan immoo amma gaafa kamitti nama sana woonnee yookaan lollee duukaa jiraana fakkeenyaaf namni sun dogoggoree dhadhee yoo dhiise dhiisuuf hin dandeenyu. Elaa kuno as Ustaaz Abaadarri maayikii banadhaa deebisaa fi gaaffisaa. Si deebisu dhaggeeffadhu. Okay, manni jeeqaa jira. Guddisaa meesaanii wal biratti godhaa wal bira godhaa. Sagaleen kiyya jira. Assalaamu alaikum. Wa alaikum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Obboleessa kiyya jaalatamaa fi kabajamaa bakka Ustaaz Ahmad jiranitti sila waalleen dubbadhu. Foloo godhaa hundi keessatti isaanii. Namoota asirra jiran foloo godhaa. Gaafiin kee asirratti nama rabbii wallole nama yookiin rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam xiqqeesse murtaddiidha namichi. Ati nama diin islaamaatitti dhufe namichi murtaddiidha. Hukmiin murtaddiin qabu akka silaa shari'aa kennaatitti ajjeesuudha. Ajjeesuu kana immoo anaafsi osoo hin ta'in nama hakkamamee lafa jiru nama hukmiin godhamee nama ajjeesaa jedhamee lafa jirutu isa ajjeesa. Nu sirrifachiifnu yookiin immoo sitti akka ummanni harka sitti fudhate isa sitti hin fudhannuudhaaf malee ani guyyaan ani si jaaladhe yookiin immoo an si kabajee jedhe
wallahi guyyaa gaafa kennaa sii kennine qur'aana sii kennine jechi ati finfinnetti jette amuu kiyya jecha bira tartee imimmaan gaafsan ati boottee nu boochifte wanti ati gaafas kaaste ani wanni islaamummaa tana dura seenahu nabi muhammadin alayhi salaatu wassalaam waan hin jenne jedhee arrabsutu na seenessaa san seena ya hagaru hiitiyyaa jette gaafsa yoo akkas jettee namni marti akaabirri caalimni marti imimmaan booyu har'a yoo immoo nama rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam arrabse wajjiin saffaateettu dhimma si bira jiru dhiiftaaf malee dhimma arraba nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam dhiisuuf hin dandeettu bakka sanitti obboleessa kiyya mana awwalee dhayxee awwalee wajjiin geemii taphachuu saffaa awwalee taa'uun awwalee murtaddiidha ati qulqulluu nama reef shahaadatti dhufe nama islaamummaa dhufe nama islaamummaan qeebalte qeebaltummaan islaamummaan hadha si qeebalte sibichaa miti islaamummaan namni islaamummaan qeebalte wallaahi akka dhiifama naa gootan hin barbaada. Wallahi ansi jaaladha sittillee hin hima jedhe gaafa sirra roorrisanii si waan jedhan sani ana sababa sallaayii birraa gizee shammoo jaana buusan olna harkisan na buusan maaliifi gaafa san waan halkan san na godhaa turan hin beeyta namni kun nama nabi muhammadin alayhi salaatu wassalaam arrabse saffaa awwaleen taa'utti sin jaalanne dhugama himuudhaaf sin jaalanne maaliifi islaamummaan as dura sibichaan qeeballe jechi ati dheengadda jette akka ofiitti jiraatan garaa nu nyaate sagaleen ati dheengadda waraabdi sun muluun garaa sun nyaate maaliifi nama tokko badaa isaan jechurra nama tokko hamtuu isa dubbaturra irraa fagaatutu irra ahsana khayriidha awwaleen nama nabi muhammadin arrabse awwaleen guyyaan nama qur'aana xiqqeessu nuti islaamummaan awwal irraa umaan qabdu islaamummaa ka awwalee dura itti seenallee jira awwaleen irraa garagale murtaddiin kaleessallee jira gaafa nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam islaamummaa tanarraa galan murtaddii hedduutu dacha'e abaabakar siddiiq murtaddii lolaa ture baandiraa ofii ergee biyya meeqa murtaddii lolaa ture murtaddiin kaleessaatuu yoo laallu akka awwalee kanatti xiqqeessine awwaleen nabi muhammad xiqqeesse awwaleen qur'aana xiqqeesse eddoo gaafa qur'aanni kiyya xiqqaatee nabi muhammad xiqqaate